Ergamaan Waaqayyoo qodaa ixaanaa qabatee jedha. Qodaa maalii? Qodaa maalii? Mul'ata Yohaannis jechuun waa'ee macaafa Toobiitiini. Samaaniyaa yookaan 81 irraa kukkutanii keessaa kan 60 jaalanii baafatan. Sagalee Waaqayyoo hin ciccitoottee tawaayidoon immoo qabdee kan jirtu. Wangeela kana keessaa waa'een Toobiit Samaaniyaa durraa argama. Waa'een qodaa ixaanaa fi ixaana foolii tolu ergamaa Waaqayyoo harkatti qabachuu immoo cufaa wangeelaa kan ta'e mul'ata Yohaannisiin darbee wangeelli barreeffame hin jiru. 66 amantoonni garaagaraa fayyadaman kana wangeelli kan ittiin cufame 66 kana mul'ata Yohaannisiin achi darbee wangeelli hin barreeffame.